السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردة سائقة من دقيقة كم جرتني في قبدني جرقة الحمد لله رب العالمين. تكفارت فيديو ديوتني سنيف مرة هدو سنة توليجرا يا دلي يا دب بريدة جلك النتني نمو خمس من لالو يا رب خيستي لايك خمس دي رب تربا كومنتين رب ستي ما شاء الله كومنتي ببريدو هدو ناخد نتني نمو كومنتي نساء هدو نتولت خيسا خنين بينغو ليتو كوجرا خاقرتن خنا nama komentii babbareedaa kan akkasuma kanaaf illee inshallah piiniin godha jechuudha. Yaada babbareedaa kan tan jajjabeessan viidiyoon akkana nutti tolee jiranuuf mari'attan saniifin irra deebi'ee ergaan guyyaa san raamaru eegaleelaan qaarraan tanaa waan torbaan takka qabadde isinii dhufe jechuudha. Dhiifama akkuma agartan gaammaan tan eega fura dhiqannee ilkeeshoo akka inni booda ganama yeroo hirriba irraa kaanee kireema kanaan fayyadama. warri biyya arabaatti dhuftan kireema babbareedaan of daawwattaa. Biyya kana kireemni hin jiru. Kanallee micoota akka suutirraa naafiti abbaa lama haa galatoomtu. Bas garuu hedduu fuula kiyyaa wajji waliin taane homaan jahu dhiifama. Arra wanni nan godhu deemu gaafa xara mulawwaan godhu deema. Eegaan hirriba irraa ka'ee booda namni takka hirriba irraa kaanee ganama istoofallee tolfadhe alhamdulillah. Viidiyoo qote keessatti istoofni bada ture. Amma tolchee bas mulawwaa waan akka baankeek waan akka marqaa giseen godhu wantarrattiin godha. Mulawwaa eegaan godhe booda kun shunkurtaatti maantiin qaccee killee walitti dheetiin ibiddiraan naqee mulawwaa gubbaa kaayaa jechuudha. Mulawwaa bichaa isaa namni nyaatu hin jiru. Akkana shaayii gurraattii qimama wajjii yeroo irra dhaabdee waaw maashaallah ta'a. Kakaanis immoo killee bichaa qofadhee dheetiin killee bichaa godhaa fi maaliif timaatiif shunkurtaa qaccee waan hedduu waan qabuuf keenya nyaatu jechuun akkuma agartan kunoo faxirri keenya qophaa'ee jira. Ammaan tan egaa hirriba nama kaasu yaallee egaa faxira nagaa kana qopheessineef kaanus qe'ee jira. Yaasin kaasuu taabee laalilchi kaanus hedduu nama ajaa'ibsa akka nama guddaa nama laala maashaallah. Naxuuliin kaatee maashaallah tabaarakallah kaatee naxlaantiyya. Ammaan tan egaa lafarra ol shorreessinii wal qaqqadhannee nyaadhu liqimsii tanaanuma fayyaan beeka niyyeetti haa ta'u bakkeertutti lennuu gaafa yeman jirru hedduu tana nyaachisii fi liqimsii kanarratti hedduu olli buuturree eega wal fatarsiisni booda gaarra wayii bitachuudhaaf waan akka raashinaaf bitachuuf magaalaa Dirree Dhawaa keessa yaa'u jirra karaa qafiiraa yaa'u maaliqa hashawaa deemu jirra raashina bitachuudha. Eega raashina bitannee gallee laaqana waan godhannee booda eega bullee jechuudha kalee kamisa ture. Arraan tana kunoo guyyaa jimmataati. Takkaffaan halaatii yeroo himmataa tolcha. Eega faxarri gaa booda faxarri sunii fi wanni hundi sun waan kaleeti. Kun immoo guyyaa lammaffaati. Eegaan hirriba irraa kaanee faxara godhee faxarree yaasinillee mana hin jiru ni deeme qophaa'aa dhufeetiin isin gabbaasaa nuun jedhe. Ani naxla irraa hin idduutti mataa tolchu jira jechuun halumaan naannoo deefee hin teessu na dura. Dirqittii irraa sossobiitiin eegee isin irraa rafte booda isii hirriba jirtu yoon tolteef hedduu bareedaaf mataan isii maaliif yeroo if dhageessu na dura hin teessu. Maashaallah raajaa summaan koomintii jalatti raffiseetiin akkasii rifeensa isii tolchaaf jechuun maaliif yoon isii dhagahuun tolcha jedhee abadan sa'aa kudhamee yoon irra taa'ee abbaa takkan tolchuuf yoon tolcheefis ammas jajallaa kanaan tolchaaf yoon immoo sossobee firaa raffise maashaallah bareedaan tolchaaf jechuudha. Eegaan gaana laaftee booda kaanus ittiin dabra. Kaanus illee mataan isaa maashaallah kana hilaati wajjoon mukeeta jechuun dandeessan hedduu luuxa hedduu dheeraa lalleedha. Isattiin dabragaa isaas akkuma hilattiin filee fi bishaan tuguleetiin filaa fi hajimmataa waliin qaamarraan dhiqaniif xiqqishoo isaan lachuu dibaatti jira. Qaamarraan dhiqne salmaa fi mormaa walirraa dhiqee rifeensa isaanii tottolchee fi qopheessee ififillee dhiqadhee suurii salaannee honnoo qophoonnee uffannee yaasinee jirra jechuudha. Yaasinleen achumaan abaayaa kana hedduun jaaladha. Biyya arabaa irraa silaa heddummeeffadhee fidadhee dhufee jeetiin hedduu ishee naannoo jirti maaliif abaayaa hedduun fedhaani wallaahi bas biyya kanatti namni hedduu abaayaa uffatu hin jiru jeetiin abaayaa firraa dhiisee dhufe. Amma isheen hawwittiin jira silaa firii 10 fidadhee jee akkasiin isiniin jaakunoo kaanus ifine ilaallee akkana babbareedanii jiranii uffata isaanii yaadarra kan naddaadha. Eega uffannee qophoonnee booda yaasin eegu jirra. Yaasinleen qophaa'ee waan manarraa ba'eef jecha yeroo inni dhufe duttuma gabbuuneetuma numa yaa'uudha.
faanus qiyyaa harakaata Kiristiyaanoo Roonaaldoo isin garsiisuu jira gaa taphataa kubbaa akka Kiristiyaanoo fakkeenya godhachuu jira akka isaatti ta'uu deema saniifuu gaa teenyeetuma asuma kunoo baabaa keenya eegu jirra tana keessa nuti jaalallas mattalu jirra yeroo teessan ilmaa keessan ni wajjin yeroo bareedduu dabarsaa qabaattaniis dhabdaniis yeroo bareedduu ilmaa keessan hojii dabarsaa maaliif onni irraantana dabarstan kun yaadannoo isiniif taha viidiyoo yeroo guddaa ammaa sooniin maruuf akkanii fi ilmi namaa ka jireenya bultii keessa jiru ka jireenya bultii keessa hin jirreen fakkeenya narraa fudhatudha xiqqaattullee haa dabalatee ammaas warri bultii keessa hin jirre kominti akkamiin obboleetiin ta'e kanaa kannite ani bultii keessa hin jiru garuu yeroon viidiyoo ilaalu bultii ijaaruudhaaf hedduu hamilee natti hortaanaan jettee amma kunoo eegaasin dhufee boodaan ahlaa qabatee nu dura deemu jira nutis viidiyoo maraan duubarra yaa'u jirra ani viidiyoo akkana isiniif himeetiin jira maruullee hedduun jaaladha edit godhullee hedduun jaaladha kan namni dalagillee laaluu hedduun jaaladha صح جريني نتجران نجريني دلسين نمتي فلوق يوميات الرامل مرور له انتهو قروتو الحمد لله رب العالمين نما جريني تكاكبو فرا يادنو الخيطي جريني بريد ايو جرات اللي ربي في اللي قلت قلجا السن اللي نيا ورينو لا نكون منكم خليها كستراني برو برو بكا قدا عرخنو بكا قدا هنجا جتنيتي نو ياد التنجتو جريني نتيران دنا خيسر روحنا خيسا خليها كستراني الرقنو ما شاء الله ننجت نجتيه نتي صدرك خن رابك قدا دينيس أما خنو بكابيتال أوتيل جرا لكن يعجو راف يا سنين نو أفير غاران تنافيران تيساتي وأنا جمّة خدي في تربان قوتو وأنا جرب جتة أسانسيرا خيسة جرا خنو بكنيا تتركن الدنيا تنفني جرا كرسي رنتين لفنو ين لفتين مالك وان دائما كمنو جتة دوغاهي مداف مرخنا سان لين الدم بريدو بس نيان ساني واو ما شاء الله هني دا جائبة خنا تديبني إن شاء الله تربان رفقا سوية تكرب بيوجي مرخنا ساني فمن راهي أني دردارا يعني كنا في مدينة جرجي يعني قرورا ما شاء الله يعني دو نمت توران تكان فينا دوغماني ما بكابيتال أوتيل خنا أرمتا كاد فوقيها هدو نتولي جوجما تروا خنانو نسني مر جروحنا نقلو جتي سفرة يعني خنوكم أقرتن خنا فكاتا وني سا ما شاء الله سلطة وهم دهسا أكا قراتش اللي قد تتكيساني جراني نما قدن ترولي قدني شتني سلطة وهم ده ما شاء الله أكا سووت اللي جبسي اللي قباق قدني تمان تمنام جيشيلاني فونسا لفي وجودة تنجرو خنا مكا براكساني ترداء غيسا نياتو مخانا نتولي سنين جتونين دندها ما شاء الله تبارك الله وان تبسي بخنا خنا ندين جتو نياتا بيارا ونياتو بررا نياتي هدو مياواتي أكما قرتنغا خبزي اللي خبزي ورى بيارا بيرتنغا خبزي نبيتن جتن أبدي كفا هدو ميوتو خبزي نساني بس خاسلا سلطة جراتي بريد هذا سلطة ننجرو قدتو قتن المهم درداتي رومانتنا لكن أنا كي نياتو خنياتو قباني ومياوا وان بريدا ما شاء الله تبارك الله akkasiin isiniin jaa hordoftaa komentoota keenya ijoolleen teenya gaa namni ilmaan qabu nyaata gattaa haa deemaa maashaallah tabarakallah viidiyoo kan inni dhiyootan gadhiisa keessatti sagaleen yoo isin rabbashte dhiifamaan isiniin jee garuu namni hedduun sagaleen ta'e ilaa hanqa dhumarratti hin jee ilaa hanqa dhumaa sallaaltanii sagaleen ta'e bareedduu jettanii yaada jala kannachuuf filatoomaan isiniin jaa namni tokko jechuu warri ilaa hanqa dhumaa laale ammallee warri laankaa si ilaaltanii sagaleen yoo isin rabbashte dhiifama naa godhaa haadha ilmootii halkan ijoollee rabbiseetiin jechuudha egaa namni hundi rafee booda qalbii akkaan gattaa akkasii sagalee jalatti isiniif fida saniifuu bakka feeta yoo hiraattanis argattanis dhabdanis torbaan keessaa guyyaa takka illee taatu gabbahaadhaa ifirraa ilmaan keessanis qilleensa fudhachiisaa isinis qilleensa fudhadhaa yeroo hedduu yoo guyyaa kudhan mana gootan guyyaa kudhan san keessaa guyyaa takka gabbaatanii lubbuu teessanii safara baafachistanii ilmaan keessanis abbaa manaa safara baafachisuu qabdanii jechuudha galatoomiyaa sin babbaasu wadeef ani gaa dhugaa'emuuf garaan hedduu nu guutameera maashaallah tabarakallah quufeetiin jira duwinni buna duwinni bakka bunarraa ammaan tana gaa karagalaa deemnu astaghfirullah fira keenya takka bira dhaquu deemna achirraa manatti hin gallu jechuun baajaaj qabannee magaalaa keessa gorree
keessumaa mana nama yaa'u jirra. Guyyaa kun guyyaa jimma taate gaasinii meetiin jira. Irra deebi'eesiniin immoo kaanus guyyaa kun ona hulina hojii qabeeddii maashaallah tabarakallah nihlan bajaaj keessa nurra rafte karaa ganda firaa warraa yaasin tokko deemu jirra. Sanii hordoftaa qabantoota keenya jireenya keenya kanuma fakkaata alhamdulillah rabbil aalamiin waa hunda caalaa fayyaa qabaachuu waa hunda caalaa ilmaan babbareedaa kana qabaachuu akkasiin isinjaa eega ganda deennee oollee gallee bulle booda kunis guyyaa lammaffaati jechuudha. Guyyaa kun guyyaa alhadaati. Guyyaa alhadaa Febraayirii guyyaa 5 jechuudha. Qophii takka ture guyyuma jimmataa kaapitaal hotel san keessatti nu arkanii tikeeta jennu kannanii bi kaapitaal baanan san keessatti jechuudha. Achuma qophiin isa achuma qophaa'ee jira. Amma ganamarraa sa'aatii 2 garuu nuti xiqqisho turree baane sa'a 3 fi wayammaan tana qophiin ganama sa'a 2tti eegalte achumaan tikeeta fudhannee nahlaa mana dhiisne akkasitti dhufne jechuudha. Dura taa'u jirra kophee daragachuudhaaf yaasin baan achi qophii bareedu takka nu yaamanii qophii sangaa hanqaan dandeetti sirraan isiniif maraa ni laaltanii akkanaan isiniin jaartuu sababtoota keenya kaanus qiyyaas kaameramaan ta'uu fedha. Fuula isaatii fi ilkee isaa cabxuu fi furrii isaa hundee isiniif maruu jira. Almuhiim warri viidiyoon kun isinitti tola yaada keessan komis jala barreeffachaa nuus jajjabeessaa sabskiraayib qiyyaas 70 fi 97 fi 100 takkarra jira. 200 fi waa xiqqishoon nu hafe hanqa kana guutaadha dafaa 100 naa godhaan isiniin jaa inshaallah. Isin irratti dhaamte hojii kiyya yoo kanii fi hojjennu taate kuma dibbeeroo muraasa keessa kaguunnu tahaa jechuun inshaallah. Ammallee bakkuma sanitti deebinee bakkuma guyyaa jimmataa buna raadiyoon sanii buna sanii hedduu yaasinitti tole achirraa buna san dhuguu deemna. Har'aan isiniin dhugaa akkas hordofaa qabantoota keenya viidiyoon kun yoo isinitti tole hanqa xumuraa laaltan laallee koomentii teessaniin fedha. Dhugaa himuuf hedduu viidiyoo san maaligaa daqiiqaan isaa hedduu ol kaadhe hedduu isiniif bareede jechuun viidiyooleen akkana saniifuu torbaan irraa guyyaa takka viidiyoo akkanaatiin eeggadha. Torbaan irraa guyyaa takka dirqama jechuudha waan hin torbaan guutuu maru. Kunuuti bunni keenya kana fakkaata. Bunni bakka kana haraara namatti hedduu buna bareedaadha dhugaa himuudhaaf wallaahi. Ani hedduu natti tole. Ifi duraan himagaa. Ifi dura dhugeetiin jira miti wanna waan dabre. Sagalee waan hin jirratti dhuchuuf kaanus garuu maaliif kaanus waan ajajinaa yoo hojjettan amma faxarree manarraa baanee dabalatee ammas abukaadoo fedha. Abukaadoon bakka kana hin jiru. Paappaayee fa'aa jira. Paappaayee inni fedhu hin dhugu. Sanumaaf irraa dhiisnee nutummaan buna dhugnee yeroo asirraa baanee bakka biraarraa abukaadoo akka binnuuf baallama seennee fi buna keenya irraa dhugu jirra jechuudha. Inshaallah yeroo bakka sagantaa seenes isiniin agarsiisa. Hanqaan dandeetti inshaallah isiniif irraa maraa jechuudha. Akkana hordoftaa qabantoota kiyyaa sagaleen hanqaan xiqqishoo barbaafadhu bakka irratti haasoo feete yoo niifi kan jiraatu taate isiniif ibsaa waan ibsa qabaa yoo niifi kan jiraatu taate tatteenyaa ifirraa buna keenya dhugu jirra jechuudha. Bishaan mi'aawaa filannoo keessan haa ta'uu jaayaasini. Anillee akkasumaan isiniin jaa mi'aawaa filannoo keessan haa ta'u. Akkasii hordoftaa qabantoota keenya kunuutii yaa eega buna dhugnee qonnee booda sagantaan asirratti eegalee jira. Bakka takka tanni sagalee banaa isiniif dhiisuu jira. Na hojii turtii godhaa. Ustaadha hakim ni beektan jeetii yaada garamni dhiisaa to'asuu deema waan inni haasa'e xiqqoo dhaggeeffadhaa walitti deebina. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرآن درسي نأخيرو كيسان تفجعت ولد سنيفا قبو الدنيا في آخرة ربي سنعمل كيسو عمري ديرتو برخاق عبدماتي تيسني ولي ربي سنيفا قبو Asumaan diifama naaf godhan isiniin jaa kun istiraamaa ijoolleen takka hojjette sagaleen hedduu wanta hin jedhu. Ustaadha hakim waan inni haasa'e waa hunda marree xiqqishoon itti ulfaatee dhugaa himuudhaaf nama hedduu keessa waan ta'eef nashiidaa bareedduu takka jira.
nashiidaa sin immoo sirriitti isiniif mareechuu sodaadhii seefirraa waan ustaada hakim haasee garuu dheerinatti maree saniif viidiyoo kana hedduu naaf dhufuu didee yoo danda'ame inshallah tiktok irratti isiniif lakkisa nashiidaa tanaan isin afeeraa garumaan dhaggeeffadhaan isiniin jaa hedduu natti tolti gama kiyyaan. Tandur karumti karoli dubi afarjumti diriha kafi nuran kulum takarbu besirtani kedmash kulun yastamash العالم يبكت مهوت يا فراجي تعد الرداوى لغيركم لهلكم لهل يمسكي الانسي خير ما رافوا بالتوى جلال فولين خير الكوى جيوجي نفنا موسي كوى egaa nashiidaan kana inshallah youtube irratti argachuu dandeessan hundeessaa hedduu nashiidaa bareedaadha qophiin kun maaliif qophaa'ee kan jettan ta'ee dhaloota haaraa urjii gammoojjii ja'ameeti dirree dhawaa keessatti waa'ee seenaa dirree dhawaa irraa hedduu qophii haalaan bareedduuti achi qophootee jechuudha sagantuma kana waa'ee maalirraa isin ibsuuf fedheeti nashiidaa kanatti deebi'aa dhaggeeffadhaan isiniin jaahan gaafe. أبا فينا هواتفت غرف كلمة والباني جماعة لما زيرت وقع خماتما يا دري دواء بيفتون أفريكا سرما يا فيت الأرمان كلنا مكفي تنشون تلكون أنو ستسكفي مقالاتكم مقالة نجاة أمير خنكي يوم هريا بريد ميخي إجافو دوا دويتي تينا يا دري دوا جبتي في تركيا دا وريه والتي يوي في سدتمي في تربة باتل وف كلامكو بكجام ترت ولد في نورانا ملكي إيجاسيو نيريجام نكاسي جارتي سجارنا كم بدير لبدر بنيريجانيمي نيريجام زيرو تيبيني akkasii hordoftoota keenya kun qophiin xumuramteerti qophiin hedduu dheertuu turte ganama sa'a lamarraa ilaa hanga sa'aatii 6:05 amma gara galaa deemuu deemna jechuudha. Bakka kanaa kana gisee dhuftee hedduu nama hedduu ijoollee gartaa mashallah tabaarakallaa hedduu bareedaadha warra hordoftoota keetii wajjin. Egaa nagaan alhamdulillah mana gallee booda kun ispoortii dalaguu jiranii nuti isgaa waan sa'aan saalaa kanaa jennu geesseef zuurii wajjuma salaannee galleetuma wooma arganne waliin naqanne paastaa keenyas guddaa toonaa hojii godhanne akkasiin isiniin jaa kunnoo akkasitti firraa laaqana keenya godhanne yeroo jarjara waan ta'eef namnis guddaa hin beekne hin jiru abadan ni jira yaadon gama kiyyaan ittiin jaalladha hedduu natti tola jechuus guddaa paastaa wal keessaa jechuu eeganii fi laaqana nyaannee finne booda kuni baankii eegaa baankii kan godhame jechuu asiri inshallah waan hunda isaa waliin naqadhee walitti ifadhee wal qopheeffadhee cuqqaalladhee mana galee jiru xiqqoo haaboo maaliif waan itti nannaqu kaameeraa qabaasutti nutti himmeessu yoon ifiif biyya waa xiqqoo itti naqanii baawundarii fumaatti neetee ifiif biyya hedduu sitti tola ifirraa kunoo xiqqoo yeroo muraasaaf qilleensa fudhannee xiqqoo ifirraanis rafnee laanqaa siriidha achiin booda kaanee waan goonaa jechuudha inshallah rabbiin nu haa eegu waan isilleen nutti taphachu jira kaashaan gullitti nu baadhatteeme sila laastika ta'e akkasii na dhoo yaadaa qaba garuu kun biima nehlaati laastikaa miti jechuudha akkasii inshallah kunnooti abbattis dabre faraqa addunyaan faraqa akhiraan sadaqaa نحولتي كشتتي ما شاء الله تبارك الله ميوتنا عمرنا على رسول الدين جالدا نمل مو في جبوت رجع سيتنا تو مسكين عملك بدي عملك بيتي ده
akkasiin isinin jaagaa hordoftaa faamiltoota keenyaa guyyaa hunda keessaan kan dandeeqan isiniif maree kana egaa rafanii kan booda uffata kubbaa isaanii uffatanii uffisee fi kiristiyaanoon xiqqaan karaa kubbaa taphatu deemaa jechuudha. Maaliif fuulduraaf waan taphataa kubbaa ta'uu deemuuf galgala ispoortii ganama ispoortii asirii kubbaa maashaallah tabarakallah jireenyi isaanii hedduu walqixxaataadha jechuudha. Egaa isaan kubbaa taphachuuf qotan booda egaa nuti kaanee dhiqannee waan meeqa dalaguu deemna inshaallah. Wanni kun hundi waan dalagama giseen akka taa'u giseen alta waan laaftu isinitti hin fakkaatina waan jabaadha. Egaa odoonnee booda ammaan tana waan hirribaa kaaniif katakaffaa inni nuti goonu asirii salaatuudha. Dhugaa himuufan yeroon salaatu kana maruulleen jaaladhu garuu waan guyyaa guutuutti martu fakkeenya namaaf taate salaata keessaa dhiisuun qalaxaa maaliif namni akkuma waan biraa fakkeenya siraa fudhatutti karaa salaata kanattis fakkeenya siraa fudhachuuf dirqama saniif waa xiqqishu editiin irraa muree daqiiqaa 5 ta'u irraa muree isiniif iddoo kaa'ee jechuudha. Ittiin booda gammaan tanan karaa kushiinaatti yaatiin seenaa baankee godhuuf maaliif ammeessaa yeroo kubbaa taphatanii dhufan waan nyaatan fedhanii waan xiqqishu rafaniis kaaniif nahlaanis kun darajarra kutte hankumaan salaatutti kaatee gabbaatee bismicoon gargaartuun erti harkadeetiin jira dhiifama dhiyootana komentii laddalee jiinaa ittiin dalee jechuu kayya waan bira fudhattanii miciyyoo nagargaartu nama nagargaaru jettanii abshir ijati yelameen nama nagargaaru jettan ammas yaani lammaffaa خطبة سجلي مسجدات وجه صلاة ونتاتو يتن قالتو ما يعد بريدة دمالي فوان بينتك كيسن خبرتشون وان بريدة تشوفنا نحول اللين فما كباتتي فما دي بيتي ودو كلان دي أكسكنا وشان تنياس نوباتي جرتي أنك أكسلين وكباتو أسمان أدري وبريدو تكان أركلا إسني في مرزيتي زوان بريدو أركون دمرون جالداني Seedariin akkana tatteessi yeroo na harkan garuu walla sagalee ulaa dhagaanii isaanii qotanii kaanusii fi asinis yoo qota gartan hin beekne maskiita jala kubbaa taphachuu jiran achi heddummaatanii asirii yeroo hunda bakka sana kubbaa taphatanii jechuudha. Anis jechumaan waa bitachuu gabbahee agartan jechuudha. Baankee keenya godhannee jirra shaayinanii teenya danfifannee maashaallah waa hundi keenya qopheeffannee. Kunun deega maqriba salaanne booda beekamaan tana maaliif asiriin godhan jee osuma antaa'ee godhu sa'aan kutte cilee gaayiroo baankee goone waan cileerra goonuuf jecha dibaan tarra kaachuun kan dirqama cileen keessaas waan taatuuf kaanusis waan ispoortii dalaguuf galgaluu toona tokko nyaata nehlaa immoo waan biraatiin godhaa fi nuti immoo baankeekii fi shaayanii nyaannaa jechuudha. Akkasii hordoftoota faamiltoota keenyaa viidiyoon kun kana fakkaata inshaallah torbaan irraa yeroo takka viidiyoo akkanaan irraa eeggadhaan isiniin ja'a. Hanqanii fi viidiyoo akkanaa kan biraati hojii torbee dhufu walitti deebinu hedduttis viidiyoo biraa diraamaa ta'uus uummata chaalenjii ta'uus isiniif hin gallakkisaa jechuun inshaallah yeroo bijee hanqa torbee dhufu viidiyoo biraati hojii walitti deebinu yoo isinitti tolee yaada keessan kuma jala barreessaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي نفطر.